قوتو يا المنما نجينا كنا كنوز سوداف ومشوداف كرول فتي كوبي فتي كورفي فتي خالق البشري صلي على صاحب الكوثري ارجم رحمة نبي المختار صلي على صاحب deebi suudhaaf gareen keenya kurfeeffatee qindeeffatee qopheeffatee karoorfatee lafaa ka'ee jira. Nageenya kana mirkaneessuudhaaf karoorri keenya kun kaayyoon keenya galmaan gahuuf kophaa keenyaa miti. Isin barbaada gareen keenya wajjin yoo haadhaan taphaatii turee akkanatti dabarbaddee waan keenya dabarbaddee waan kana murree dhaabuu qabnaa waan jennu yaadne. قبل الإسلام قدس إسلاما جلد سواما والسلامات لا يعادلها شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هردفتوتا في دعوتوتا كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الره سجنتا أجايبا قبي بريدا قبي بشنن سيسا في سجنتا هارا وان هارا دان غريد أو جنين دفاجرة سونيس سجنتا يالي رتي أرجما كان إسن الرأي كمو إسن خرا داداتين كيسن دكابوداف channel YouTube ti Facebook an Instagram an Twitter an deemtanii tuma subscribe like share gochuu qofatu isinirraa eegama. Kanaaf gareen arrab nuti qabannee dhufne garee gaaddisa nagayaa isa jedhu irratti keessummoota kiyya fudhadhee dhufeetiin jira isaanii wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في وردفتوتا كينيا بقى ربين أيانا خبجما في جالة ماران سنجي سنين جتا أيانا كان أكسن حالة غاريب قمتشوران وجنين دبرستان أبدين قبا أرى كما بايل لمن نجرتي سكنتا هارا سكنتا بشنن سيسا في سكنتا برسيسا وانت هارا وان أدتي توكوك أبن ندف نجرا سنس قمتا دان دف نيرا إن شاء الله warri wajjiniin jirru kun waan haaraa akka qabatanii dhufan ibsa akka isaan kennanis abdiin qaba. Kanaaf nuti jalqaba irratti kophaa deemuun yookaan kophaa sossoo'uun akka bu'aa hin finne yookaan bu'aa fidullee bu'aa guddaa akka hin finne ilaallee haala keessumaa'uu haala biyyi keenya keessa jirtu keessa yeroo dhaabbannee ilaallu fuuldurri keenya maalii waan jedhu tokko irratti teenyee gateenyee wajjiniin mariyanne san irratti har'a ibsa bal'aa isiniif kennu jedheetiin abdadhaa. Sunis garee wayii wajjiniin ijaarre gareen sun gaaddisa nagayaa jedha. jalqaba obboleessa kiyya Yuusuf wajjiniin wal isin barsiisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Mee jalqaba ummataan bakka geessan jedhe. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Isan baasinaan jedhe. Baga waggaa geessan baga rabbi isiniin gahee Eid Mubaarak taqabbalallahu minna wa minkum isiniin jedha. Iida gammachuu ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha obboleewwan kiyya. Amiin 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 maashaallah jetteetti jarrinis jalaa qaban jedheetiin abdadhaa. Kanaaf mee jalqaba irratti gaaddisa nagayaa jenneeti hundeessine. Mee gaaddisa nagayaa kana irratti maal jette? Gaaddisa nagayaa maaliif akka ijaaramu godhamee uummata keenyaaf daawwattootaaf? Jalqaba irra akkuma ammaati jette wanni nu barbaachisee fi yeroo kana keessaa namni gariin maa garee uumuun barbaachisaa nu jechuun ni mala. Garuma uumuun maaliif barbaachisaa? Waa uumuun maaliif barbaachisa? Mii maaliif bu'aansaa? Hundinuu islaamoo? Nu jechuun ni mala. Kuni nuti akka garee tokko qophaa baanee dhiphinaa fi qophaa keessaa taa'uudhaaf miti. Wal qabannee bakka geenya nama dhufis ni qeeballaa ni hammannaa ofii qabannee wajjin deemnaa jennee kaane garuu immoo yoo walitti dhufan malee bakka hundaa yoo bakka adda addaatti yaadde galman gahu walitti bu'ee cophee wani tokko bu'aa guddaan fidu. Bu'aa guddaa fiduudhaaf namni walitti dhufee tokkoomee harka wal qabatee wajjin deemuutu isa barbaachisaadha. Wanni kana keessatti maal barbaachisaa wanni barbaachisu yeroo ammaatti maaltu dhabame akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti akka eessaatti wanni handira ilmi namaa dhabee rakkachuu jiru. Rakkoo ilma namaa maali jennee ogguraallu nageenya dhabuutu nama rakkisuu jira. Kanaaf jecha wanni nuti barbaanne gaaddisa nagayaa jalatti gaafa nageenyi jiru gaafa gaaddisa nagayaa jala seente waa hunda hojjechuu dandeessa jechuudha. Gaaddisa nagayaa jala dhaabatte manaa bobbaatee galuun gaafa nageenyi hin jirre hin danda'amu. Ilmoon dhalatu hin jiraatu. Ilmoon dhalatu irraa qabiiti daa'ima harma hodhu kaara dhalate irraa eegalii hanga manguddootti nageenyatti haa jiru. Nageenya malee jiraachuu hin danda'u. Kanaaf amantiin Islaamaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti wallahu yad'uukum ilaa daaris salaam. Gara gandira nagaatti si waama Rabbiin jedhe. Amantiin Islaamaa jalqabarraa hanga dhumaa wanni itti yaamu gara nageenyaati. Hatta ummanni Islaamaa yeroo muka tokko wajjin achi daannee osoo wajjin deemnu muka tokkotti adda baanee walitti deebinu assalaamu alaykum waliin jedhu Islaamaa.
adda bahee fagaatee dhufuu miti jechuudha. Nageenyi rabbi isin irraa jiraatu, nagaan jiraadha. Yeroo dhufu hunda nageenya waliif laanna, nageenya waliif kennina. Nageenya waliif hawwa jechuudha. Kan irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala anbiyootaa yeroo hunda wasalaamun ala mursaliin, salaamun ala Ilyaasiin, salaamun ala Muusaa wa Haaruun, salaamun ala Ibraahiim, salaamun ala Nuuhin fil aalamiin, wasalaamu alayya yooma amuutu wa yooma wulidtu wa yooma amuutu wa yooma ub'athu hayya. Hanga anbiyoonni hanga ji'a tokko jechuudha. Nageenyi ilma namaatiif ni'maadha jee rabbiin lakkaahe. Ni'maa guddaatti lakkaahe qananii fakkeenya ganda tokko hogguu godhu rabbiin subhaanahu wa ta'ala وضرب الله قرية مثلا قرية كانت آمنة آمنة يجون جند نجيتو جند بريد دورت ربين كان ما يتلكاته نعمة يسر لكاته نعمة هي كفرتين إن نجينا كنا راحوا لجي ربين قافا نجينا يكون جرو نما نجينا كنا نما بوزتو ربنا يقولنا جبرنا جد ولمنا ماتين وليش يقولنا جبرنا جو ربي مال جه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وعلم يقول إبيتي جبروا وربالي ربين ربي إسان نجينا يقول إسودارا kan beelarraa isaan nyaachise hagabbaranii je. Kanaaf nageenyi ilma namaatiif akkuma jirutti ta'ee nageenyi guutuu ilma namaatiif barbaachisaadha. Nageenyi malee jiraachuu hin danda'u, bobbahee galuu hin danda'u, gabbahee ol deebi'uu hin danda'u. Osoo har'a nageenyi hanga guyyaa tokko lama dhabamtetti nyaata dhabnee daabboo dhabnee waan nyaannu dhabneeti mana keessatti beelumne dhumne jechuudha. Nageenyi jiraachuudhaan ilmi namaa jiraata. Kanaaf wanni barbaachisu yeroo ammaatti gaaddisa nagayaa ilmi namaa kana gaa argatu. Nageenyi gama lamaan argama. Nageenya gama alaa, nageenya gama keessaa. Nageenya gama keessaa siifsitu wal lola gaafa garii. Atumaa fi ati of keessatti wal loltaniiti wanna sitti deemuu jirtu kun lubbuu keessa ta'uu dhiisee lubbuun keessa cinqitee wal cinqaa bultanii ooltanii bultan. Nageenya keessaa jedhama kun. Kuni kan argamuun gara amantii islaamaatti argama jechuudha. Nageenya keessaa yoo argachuu barbaade. Nageenyi alaatis barbaachisaadha. Nageenyi gama lachuu akkam barbaachisaadha. Nageenya malee ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Karaaf garee keenya kana jalatti wanti nuti barbaanne asirratti gaaddisa nagayaa jalatti walitti dhufnee biyya keenya ijaarra, biyya keenya deebinee kaafna. Biyya keenyaan deemna yoo har'a nuti akka kanatti surree akka kanatti dabarfanne ilmaan keenya dhuftee dabarfatti waan kana murree dhaabuu qabnaa waan jennu yaadneeti rabbi nu haa gargaaru obboleewwan keenya nu daawwattanis nu wajjin jirtan jeen abdii qabaa yaadaanis nu wajjin jiraatan jeen abdadha jechuudha. Waan bareedaadha waan ajaa'ibaati addunyaa qofa osoo hin ta'in anillee kanarratti waan dabaluu qabu nageenyi akkuma ati reefu kaaste eenyuuf barbaachisaadha akkuma rabbii yeroo hundaan biyyoota irratti kakaasaa oolu nageenyi guyyaa akiraadha غافا أخرى إن اللي نجتون ربي سبحانه وتعالى ومن تودا وننتين سمتون تحياتهم يوم يلقونه سلام نجينا سمت ملائكان يرول سينني مدى مؤمنات الرسينا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم أجمع كيسة توغر مؤمنا جنة سيوجين تاو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما كانوا مقوفة جتشودا إذا تبرامو صلاة يفرني لالي صلاني الله أكبر جل كبير سلامتان أدوما صلاة كنا كيسة سلامتان يرو سدي رفي سلامتان يرو جل كبا هوجن سؤالنا ترتي يروندا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هوجن سجري كنا هوجن رتي نجينا كرتا أتي كاتمو غريلي كغاريس كيس جران السلام عليك أيها السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين جتيت إذا تمرا منموتمو سلامة عن هندا رتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتيت صلاة إتين تمرتاج جتودا كناف نجيني أكما ريفو كاسو يالته eenyuufu ilma namaa amantiin osoo hin filin nageenya barbaachisaadha. Eenyuun mootummaan addunyaa irra dhufu hundi isaa dhufu yeroo irra dhufu an nageenya isiniif uumaa isiniif hanfidaa jechuudhaani. Kanaaf daawwattoota keenya wantin isiniif dhaamu garee kana jabeessitanii deeggartanii waan barbaachisu hundaanuu yaada bareedaadhaanis deeggaruudhaan bira dhaabbachuu qabdan isiniin jedha. Bakka hundaan chaanaalii gara adda addaatiin banatee isin bira gahuudhaaf deema. YouTube'dhaan Telegram'dhaan Twitter'dhaan Instagram'dhaan Facebook'aan dhufuudhaaf ta'a achirratti deemaati hordofaa subscribe like share godhaa isiniin jedha. Akka obboleessa kiyya Abdurrahim Kamaalittiin isin dabarsa. Abdurrahim Kamaal atis mee uummata keenya daawwattoota keenyaaf of ibsi baga keessan jedhiin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين كيا ورن بيا كيسافي بيا لاجتن وري مقالة في باريا جتن ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. بقى ربي سبحانه وتعالى إذا قبل جمال ضحانا بقى ربي نسنجيجا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ما شاء الله ربي نراقب له أرانتنا إن شاء الله واي قري قادسنا قيارتي إن شاء الله ولتكامل جروب دان إن شاء الله دينا كينيا أمانتي سلامة كنا هنقرن ديتي كينيا ببلدنا إني والجنيه شو إن شاء الله كناف والجنيه شو أرانش. محمد بريسكي عبد الرحيم मैं सकंता केन्या रच्ची वर्ल्ड कप सीस्ते मैं वन डी एस्टे बोला लूट से सिरा दिन केस बत केन्या بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
رب العالمين شكري سياده الله الرحمن إسلام نقوتي رحمتك تيني من أمة الرسول وجونك كوني بدا سقودا يو قلبي لالني أمري ساقوتني وجل ديمني ملكي كنت لجون فلاد الرحمن عاقبان تلجي دنيا في آخره مرامة موسى على صاحب الكوثرين ارقم رحمة نبي المختار مرامة موسى على صاحب الكوثرين نعماني ما جعلوا إسلام ما قمنا وفي الراولا اللي كرانتاني أنا بورا ديني كينيا حبر قرانا صدقنا ندقت رحمة قبر ما جلام بانو أنغا سكبنو أنغا نمتر ليس جليانو فرماتنا نرقمو وانفيني أقونو كان ربي جدي وفي الراوان منو علماء تديم نيمي أقافنو بيكا يوقافني فرماتا وانمنو نواك جلفة عزيز الغفار ارقم رحمة صاحب الكوثرين ارقم رحمة نبي المختار صلي على صاحب الكوثرين قرآن ونرقم في من عند الوهاب أكرر برنوف من كل الأدب نمت فيدمون قل يا ربي الدنيا فاخرة نصر عقابي قلبي كأن إيمان أنغن دابي أم ترى وانغون منو ديس زنبي منو ديس زنبي أم ترى وانغون منو ديس زنبي ور إحسانا بك منو قد شبابي سكلنا ربي خالق البشر صلي على صاحب الكوثر ارقم رحمة نبي المختار صلي على صاحب الكوثر ما شاء الله دعوتو تكينيا وان سجلي باي أجايبا جت باي أجايبا إرجع باي أجايبا نمت تلو أبا سلاسة كنتان كينيا ساعتين نيرون نتي قبل بلاتي وان باي وان هدونا جيس جريتين أبدا أنجا سكنتا لما فاتين ولد دي بنوتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بليسكي عز الدين. مي أمة كينيا. ورحمة الله وبركاته. مي أمة كينيا واجد تجل كبا. ولا برو عز الدين مصطفى انجرما. بقى عيدي الأضحى أيام التشريق سجلناكم بكم بقى أيانا وقا بركنات ربي نسنجي نسنجي جتشم بربادا كمبرا كنا كمبرا هدو أك ربي نودو إن شاء الله ربي كدتا أكسن مو عيدا كانت تجمدن ربي كيسنجلتو فنتن كيستي أيام التشريق ويا قرتني بشننا ويا كيس ذكري ربي يادة ربي كدتا وانتيداف أكسن على كنا ما شاء الله دام سبري دام تفي مي كان رتي واي غاري كينيا ترتي مي اسلام ما دول كبسيسي نيما اسلام من كن مرت رابطه كو اسلام غادس نغيا جچونو اسلام من نغينيا كان ول كبسيستي مي غاري كينيا رتي مالجت كان ول كبسيسي ان شاء الله ربين سبحانه وتعالى اكما بولين كينيا ندرو دبتا تران ربين غرا نغيات كان نما وامو biyya gartee nagaatti kan inni nama waamudha. Kanaaf nageenyi waan guddaa waan barbaachisaadha. Kanaaf ilmi namaa jiraachuudhaaf nageenya barbaada, hojjetuudhaaf nageenya barbaada, ibaadaa gochuudhaaf illee nageenya yoo qabaate wasalaamatu laa ya'diluhaa shay'un jedhu nageenyatti wanti qixxaatu hin jiru jechuudha. Waan hundaafu nageenyi waan murteessaadha jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti haala kanaan ibsuun barbaada. ما شاء الله. أمس بريسكية نجيب أستاذ منشد نجيب حاجي جمال إبي كمارة سندرانوني بيك تنجريتنا عبد الله كناف إساس غري كنا جارو كيستي قماشة ولانا كبا مي بريسكية نجيب بقى سنجري مي دعوتو سكينيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليين كينيا هندي كيسنو بقربين عيد الأضحى دان إسنجه ورا برنا خبره الدربين نها قدو سنين جدا. ما شاء الله من آمين. كجران سرّا دعاني سبدين كبا. إيجامي كباب سيتي. يرو ديرا إنكمنو. يرو سادي كبابا كيستي. غري كنا غري نجيا كنا هندي سو كيستي. مالي في أنتن برباچسي يوكان غري غادي سنجيا جدو كنا هندي سوداف وني برباچسي. مالي غرين الدوجرا. كمبراس نجرا غرسنا سنتون داي يوكان مالي في نجنة. يوكان إمو غري رمي يو أنت برباچسي مالي.
Bismillah. Garee kana gaa ijaaruu wanni barbaachisee fi uummanni keenya garee biraas garee baay'ee qabaa walitti dhufanii yaada wal mari'atanii kophaa fiiguurraa yaadni namaa karaa garee irratti waan guduunfamuuf namni yaada itti bakka itti wal dabarfatu waan ta'eef yaada akka irratti wal dabarfatanuuf ammallee jechuudha barnoonni adda addaa akka irratti argamuuf jenneeti inshallah kana keessatti. Mee garee kana irratti maal qopheessitee jirta? Mee maal jechuudhaaf akka itti ibsuu yaalte? Garee kana keessatti wanni ni hedduu baay'inaan itti karaa nashiidaa kanaaf waan akkasirraa beekamta. Mee kanarratti nu jechuu dandeessa nashiidaa waa'ee kanaati irratti jechuudha manzuumaa. Isiniif nan jedha waanuma xiqqoodha garuu waanuma haaraa har'a qopheessine. Kanaaf uummanni keenya garee kana keessatti walitti qabamee tokko ta'ee re'eeyyuu kan yaa'ii nyaattu re'ee qophaa deemtu waan ta'eef uummanni keenya gara hundaan walitti dhufee yaada wal dabarfatee kan jedhu irratti waa'ee tokkummaa waa'ee yaada wal dabarfatu irratti kan qopheesse. Inshallah mee daawwattoota keenya sagantaa kana keessatti mee nashiidaa xiqqoo sagantaa keenya fakkaatu waa'ee garee keenyaati isin barsiistu mee dhaggeeffannee deebinaa. Faalee tafaddal. Bismillah. Khottu yaa muslimaa khottu yaa almanamaa تحت ظل الإسلام قدس إسلاما جلت سواما هلم يا أخي هلم يا أختي كنت يا بوليسا أتيس يا بوليتي ولتاك بمنو قدس سلامتي خدت يا مسلما خدت يا المنما تحت ظل الإسلام قدس نقيا جلت سواما ميرفني هاتينيو جايا إسلام أمّا قدس والمري في كنيتوكم مد جاللا في كني هواس أمّا حرير المنما مد أبلوما ولتر فينيان فرماني أركما وأمرهم شورى قرآن نفهما خدت يا مسلما خدت يا المنما تحت ظل الإسلام قدس إسلاما جلت سواما قرين دعوة خيري كان هدتك ديني خدموا داف كم مرنم به دام سدبر فجوف أسد والقيه تمسا سياليتيف قبي رقتائف خدت يا مسلما خدت يا المنما تحت ظل الإسلام قدس نقيا جلت سواما قدس نقيا مد بركا ديني غريكين برا أيها الإخواني قدسني نقيا جارميا خيساني برايو دابتن بكاني جيساني خدت يا مسلما خدت يا المنما تحت ظل الإسلام قدس نقيا جلت سياما ديرا رغاي واي قدس نقا خنا جلتي واني قفيسيني خنا فكات إن شاء الله إرما قبابسنا yeroon nuti qabnu waan gabaabaa ta'eef malee waan baay'ee bareedaadha. Inshallah sagantaa lammaffaa irratti walitti deebina. Daawwattoota keenya akka isin nashiidaa kanarraa waan baay'ee barattan abdiin qaba.